Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment. Ana Suuraa Feliidha. Warreen chaanaalii Suuraa Entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan, gochoota ajaa'ibsiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan, akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo komentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo isiniif qabadhee dhufeettiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin turam. Yoosaan Geetahuun maaliif hojii mootummaa duraan hojjechaa ture gadhiisee badee isa jedhu osoo hin laalin dura Yoosaan Geetahuun waliin isin barsiisa. Yoosaan Geetahuun kibba lixa Shawaatti naannoo Biifoleetti dhalatee Tulloo Boollootti kan guddatedha. Akkasumas mana barumsaa isa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaas Tulloo Boollootti barate. Yuunivarsiitii Jimmaa galuudhaanis biizines adiministireeshiniidhaan digirii isaa jalqabaa fudhate. Yuunivarsiitii Jimmaa kana keessattis gumii afaan Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa ture. Digirii isaa lammataas folkloorii barachuudhaan godina addaa naannoo Finfinnee Sabbataatti biiroo aadaa fi turizimii keessatti hoogganaa baandii Sabbataa ta'ee ture. Kana gidduudhaanis cunqursaan garaagaraa waan yeroo sanatti Oromoo irra gahaa tureef hojii isaa kana gadhiise. Yoosaan Geetahuun irrattis hidhaa fi dararri garaagaraa akka irra gahaa ture dubbatee ture. Osoo hin hidhamin duras sirba qeenxee Oromoon galaana jedhu baasee ture. Yoosaan Geetahuun barreessaa walaloo, yeedaloo fi akkasumas barreessaa kitaabaa fi weellisaadha. Yoosaan Geetahuun beekamtii argachuu baay'ee hin fedhu. Kanaan wal qabatees gaazexeessonni beekamtii qaban garaagaraa yeroo akka interviiyuu gochuu ni barbaadan gaafataniin akka interviiyuu godhamuu hin barbaanne yeroo baay'ee argamee jira. Yoosaan Geetahuun osoo sirba isaa qeenxee Oromoon galaana jedhu dura sirba qeenxee akkam bulte jedhus gad lakkisee ture. Yoosaan Geetahuun artistoota Oromoo baay'eedhaaf walaloo fi yeedaloo kennee jira. Isaan keessaas Dabbabee, Dinqisaa Dabalaa, Andu'aalem Goosaa, Muluu Baqqalaa, akkasumas Taaddalee Gammachuu fi Hacaaluu Hundeessaatiif baay'inaan kenneefii jira. Ijoollummaa isaattis sirba Alii Birraa baay'inaan akka dhagaa guddatee fi yeroo ammaa kanattis artistiin inni jaallatuu fi dinqisiifatu artisti Dr. Alii Birraa fi goota keenya Hacaaluu Hundeessaati. Sirbi Yoosaan Geetahuun sadii obsaa jedhu ergaa hooggantoonni siyaasaa mana hidhaatii bahanii akka haaraatti dhaggeeffattoota baay'ee argatee jira. Yoosaan Geetahuun akka bilbilaan BBC wajjin intervii godheen sirba isaa kana maaliif mata duree isaa akka sadii obsaa godhes dubbatee jira. Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii, gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sanaa oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Namummaadhaan bahin obsi sadin darbu lama obsine sadi obsine fiixee irra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Bulloomaaf akka jedhee fi eenyuun akka fakkeesse sirbees dubbatee ture. Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa waan iddoon ni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaallatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kanaaf immoo uummanni kiyya sirriitti waan keessa koo argate natti fakkaata. Sana gammachuu guddaan natti dhagahame jechuudha. Hafuurri keenya walitti dubbate akkanatti beekuu hin danda'ama jechuudha. Sirriidha. Sirba Yoosaan Geetahuun sadii obsaa jedhu kanas amman gabaasa kana qindeessetti viyuu miiliyoona 10 argatee jira. Akkasumas sirbi Yoosaan Geetahuun keenya yeroon jedhu kanas amma gabaasa kana qindeessetti viyuu miiliyoona 3.9 argatee jira. Maaliif Yoosaan Geetahuun hojii mootummaa duraan hojjechaa ture gadhiise gaaffii jedhuufis akkuma duraan isinitti himuuf yaale Yoosaan Geetahuun erga barumsa isaa yuunivarsiitii digirii lammaffaa fixee booda hoogganaa godina addaa naannoo Finfinnee Sabbataatti biiroo aadaa fi turizimii keessatti hoogganaa baandii Sabbataa ta'ee ture. Kana gidduunas cunqursaan garaagaraa waan yeroo sanatti Oromoo irra gahaa tureef hojii isaa kana gadhiise. Barnoota booda waggaa lama 2004 Jimmaa Yuunivarsiitii bahee san booda waggaa lama
Ninteenye kuma lamaaf torba qacarrii taasise aadaa fi turizimii magaalaa Sabbataatti. Booda qindeessaa baandii Sabbata Ayyoon ture. Tursiisan keessatti akkuma kana duraa dhimmootuma aartii kanarratti hojjechaa turre. Mala gaarii keessattuu jirru uummanni Oromoo qabsoo gaafa darban gaggeesse keessatti birmannaa ogummaa qabnuun gooneen haalli yerichaa waan immoo sirriin turreef haalli siyaasaas akkana waan hin taaneef naannicha gadhiisee ba'uun dirqama natti ta'e. Gadhiiseen ba'ee san booda hiriira guddaa qabsoo uummata Oromoo isa dhumaa sanarratti hirmaannaa godheeni. Yuusaan Geetaawwan irrattis hidhaa fi dararri garaagaraa akka irra gahaa ture dubbatee ture. Kana malees haga maatiin isaa fi hiriyoonni isaa bakka inni bu'ee dhabanittis hidhanii turaniini. Finfinneetti yeroo hiriiricha keessa mana hidhaalee kutaalee Finfinnee keessa jiran irratti nu gaggeessan maatii keenya dhoksaa waan turaniif guyyaa lamaaf maatiin baay'ee dhiphachaa ture. San booda halkanii kan isaan nu fuudhanis gara Awaashitti kan nu geessan. Awaash halkan asii deemaa bulleet halkanuma achi gallee bariitu himannaan nutti baname. Himannaan baname kan haala yerichaan dharaan hoogganame waan tureef akka achi turu nu taasisan. Artistii keenya kan ta'e Yuusaan Geetaawwan gamanumaan akkan si dinqisiifadhuu fi akkan si jaalladhu siif dhaama. Gara fuulduraattis hojii guddaa sirraa eegna. Warreen chaanaalii Suuraa Entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta isin reeffachuu qabnu yoo jiraate immoo komentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kootii amma qophii biraatiin wal agarrutti hundi keessanuu nagaadhaan naaf tura.